Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu kabajamtoota fi hordoftoota seeruutu baga jiraattanii arra barnoota ajaa'ibaatiin qabadee isinii dhufee barnoonni kunis barnoota gabaabaa wayiiti. Haala kamiin linkii viidiyoo kennaa yuutuubii jalaa fuunee feesbuukii jala kaayanna jettanii warri rakkachaa turtan jechaadha. Arraa furmaata isaa qabadee isinii dhufeetiin jira. Kanaafuu hanga dhuma viidiyoo kanaatitti nafaana turan isiniin jedha. Yalla yuutuubii keessa seenna viidiyoo kenna fudhanna jechaadha. Viidiyoo yuutuubii jala maxxanfannee qabnu hin fudhanna jechaadha. Asuma warroonni yuutuubii kiyyaaf haaraa taatanii jettan seeruutuub asirra barreeffattu. Haala kanaan seeruutuub jettanii barreeffattu. Haala kana yeroo barreeffatanii sarchi gootan isinii dhufa jechaadha yuutuubii. Haala kanaan isinii fida jechaadha kiyya kana. Yuutuubiin kiyya kana bakka diimtuu kana tuqxanii mallattoo notifiikeeshinaa dura kanatti dhufti. Achirra tuqxanii gubbarratti halluu bakka jettu sanirratti ol baaftan jechaadha inshaallah. Ammaan tana akkaataa itti viidiyoo fudhannee linkii viidiyoo kennaa yuutuubii jala fuuneetiin feesbuuk irratti baafannu wajji ilaallaa jechuudha. Kanaaf nafaana bu'aa viidiyoo tokko fudheetiin isinii wajji dhufa. Viidiyoo kana haa fudhume. Linkii viidiyoo kanaa fudhadheetiin feesbuukii jala baasee isin garsiisa jechaadha. Ajee sheer bakka jettu tana tuqattan jechaadha. Yeroo viidiyoo akkanatti irra tuqatanii viidiyoon keessan isinii dhufee jedhee bakka sheer jettu tana ni tuqxu. Haala kana yeroo tuqattanii jettan link jetti bakka tanatti copy link bakka jettu tana tuqattan jechaadha. Yeroo isarratti gad tuqattanii jettan haala kanaan jala kanatti isinii fida jechaadha. Yeroo inni haala saniin isinii fida keessaa baatanii yuutuubii keessanuu amma feesbuukii seenna jechaadha. Feesbuukii keenya keessa yeroo haala kanaan feesbuukii keessan seentan bakkuma duraan irratti waa edit gootanii poosti gootan tana tuqattu jechaadha. Bakka waa itti barreessitanii feesbuuk irra gadhiiftaniin kana yeroo haala kanaan inni isinii fidee jedhe asirra tuqattan kinoo bakkuma irratti waa barreeffattan kanarra harkaan qaqqabdanii teessiftan jechaadha. Xiqqoo ayyee peesti jedha. Haala kanaan yeroo isin qaqqabdan gubbaa kanarra barreeffama isinii fida. Afwan haala kanaan yeroo isinii fide peesti bakka jettu tana tuqxanii isinii. Okay, kuno linkiin viidiyoo kiyyaa dhuftee jirti jechaadha feesbuukii jala. Haala kanaan viidiyoo keessan feesbuukii jala kaayachuu ni dandeessanii jechaadha. Kuno viidiyoo reefuu yuutuubii jalaan kooppii goone suni amma asirratti nu ba'ee jira jechaadha. Kanaafuu haala kanaan asirratti waan feetan barreeffattanii viidiyoo kana beeksisuudhaaf jechuudha. Waan isa irraa eegamu hundatti barreeffattanii isintu gallakkeeffata jechaadha. Kanaafuu warroonni